Maal ijoolleen hadha manuma. Ijoolleen jara baasaan fin dhumne. Kota babootii koo kalalaa fuudhee achi keessa gadi kombisi qilleensa rukutu. Achi siqat. Eenyu abbaan taraa jettan si kot fulleeffatteettamoo heddeedhuma kaleessaa jirta gurbaa. Kai caroo koo naati. Meere caroon koo jooy. Kai warri isaati kana booda dhuftuun tumaan tun jitiisu. Hadha warri hin qayyamne. Warri hadha isan kaleessa isin qaraasise qayyabuu dadhabdani. Hundi keessa lilaa caroo koo laa caroo sagaraa. Inni kun ijoollee warra isaatii gubdee dhufu. Kun immoo warra qayyabuu dadhabde. Sayede ambel kama, sayede ambel kama. Gurbattiin hadha sitti meera mooxirooftu waraabatti ati gisee eddee xabaa malee hin ooltu qayyabe giseen siin jedhe afaan kee walitti qabu. Sitti meera gurbattiin hadha. Gisa zalaalamii ati yoomuma qayyabdan jedhan. Way abbaa nuuraa kittiin si hima. Abbaa keettan si geessa malee isan hadha si qaraasise zalaalamii kudha furee moojiyaa geesse ta'e kana qayyabuu dadhabde. Ijoolleen jarri kaan si biraa fagaate. Alinas baanu fu'aa jedha. Alinas baanu fu'aa jedha. Kibdaan nu fu'ii jedha. Kibdaan nu fu'ii jedha. Rufaan nu fu'uu jedha. Rufaan nu fu'uu jedha. Sunnaan nu fu'iidha. Sunnaan nu fu'ii. Baanas baanu fu'baa jedha. Baanas baanu fu'baa jedha. Kibdaan nu fu'bii jedha. Kibdaan nu fu'bii jedha. Rufaan nu fu'buu jedha. Rufaan nu fu'buu jedha. Sunnaan nu fu'biidha. Sunnaan nufubi. Taanas baan nufutaa jedha. Taanas baan nufutaa jedha. Kibdaan nufutii jedha. Kibdaan nufutii jedha. Rufaan nufutuu jedha. Rufaan nufutuu jedha. Sunnaan nufuti. Sunnaan nufuti. Saanas baan in qaraatanu isin ija keessa malee qaraay. Heejoon anuma ija keessa na ilaaluu dhufte jechuudha. Sirooftu waraabette mudda keenya kolloo galchee jechuudha. Sigarap. Sanas baan nufusaa jedha. Sanas baan nufusaa jedha. Kibdaan nufusii jedha. Kibdaan nufusii jedha. Rufaan nufusuu jedha. Rufaan nufusuu jedha. Sunnaan nufusi. Sunnaan nufusi. Jiimnas baan nufujaa jiimnas harkaan gatiin immoo situn harka gataa jira moo gurbaa baasimas. Jiimnas baan nufujaa jedha. Jiimnas baan nufujaa jedha. Kibdaan nufujii jedha. Rufaan nufujuu jedha. Sunnaan nufujii. Isuma kana qayyabila. Isuma kana qayyabdeeyi achi kaate haati si qayyabde. Deema maddee sana kai eddee sana taa'iiti bulleeffadhu amma dhufte qayyabda. Eenyu ni taanu joon. Eenyu taraati kai aggoon. Ati sadha yoon qayyamne gudii keessi agarsiisa jechuudha. Eessa geesse tatam? Asgee. Ees. Kot abba. Kot. Kai dhaabat. Tokko. Qabas. Lama. Maaliif maaltu sa'aatii kana si fide? Eddee xabaa eddee utaalchaa ooltee dhufte miti. Qabat. Qabas. Sadii. Afur. Mi'oofti miti. Shan. Taigama jabaadhuuti bulleeffat. Walbaar ilmasjuur jedhe. Walbaar ilmasjuur. Inna adaabi rabbika lawaaqi'. Akkaan. Maa lahu min daafi'. Akkaan. Yawma tamuuru as-samaa'u muuraa. Akkaan. Tasiiru al-jibaalu sayraa. Wa tasiiru al-jibaalu sayraa. Tasiiru al-jibaalu sayraa. فويل يومئذ للمكذبين. الذين في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أتي كاسيتي bulleeffadhu amma asitti immoo bor yoo sin qayyamne ababbaa keetan geesse si garaasiisa jechuudha. Sitti men kai takkatu amma ati dhage. Gurbattiin ana ija keessan hin ilaaliniiti qaray bulleeffadhu. Siifee waraabettii kee kan adurree kaayatati.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض وثقالها أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان لوغا ممتو ولا بيت وقال الإنسان ما لها إجو ولا متعقد ربي جلاتي معنا وقال الإنسان لا جد وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يا ربي يا الله نقول ولا بيت قربتي قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أما ملك بلفت خيرك بلفت أكيد دابي جسد كلمة إنك يبدأ ما يكيب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمني سيقول أهانا جد أكرمني إذا العالمين ثم ديب يا الله كلا بل لا تكرمون كلا بل لا تكذبون تكرمون لنا ثم تمون أركابة أبان تمام دلهم تتجتنا كلا بل لا تكرمون اليتيم لا إله إلا كلا بل لا جد غربتنا نبيدا كيتو بل لا تأم جد كلا بل لا تكرمون اليتيم جد كلا بل لا إله إلا الله كلا بل لا تكرمون اليتيم كاي داك بلفت كاي أتون قرين إدي أرجع أول تلف في بلفت إيرنا كايا بجد لو تولا في لو تورا بيت قطت بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناهم أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ati la amma collomtetta jechuudha ati amma kalaa bolleeffattetta miti بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إلى قرباء قرآن قرب تدمله إذا قال لا إجزا دار قد ترى أبان تمامي إجكونا وبچو دي قرآن سقول قدا إذا قدا بتاتكنا جدان أبان تمام جديد إذا قال منا كما كملا قالوا دي إذا كانت لا إذا قال لا يوبتني قال قرآن جتمالي مرة فتوى بابا قال لا يوبتني ستكنا ما
Itimiti isa kakana bitadhuuti kottu isa kalarraa malee jikoo argaa hin jiru abbaaf. Iyyeedha cimmee kayanaa cimmee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana abbaa tamaam abbaan maan kudha saddeeti abbaa manaa haadha kumaatiif loobituudha. Akkaan hadha immoo waan dirqama nurratti ta'e tokko fudhadhee dhufu. Ijoollee kana qaraasisaa oolu. Haa ta'uu malee immoo bakkee jira. Bakkee jira ilmaan koo. Ijoollee keenya bakka garaa garaa jirtan. Wallaahi bakkeetti ijoollee kana qaraasisaa. Markazii kuni markazu al-adnii jedha. Duraani mana kireeffatee qaraasisaa ture. Amma immoo mana kiraa sana keessaa ba'ee ilaalafa isin argaa jirtan kana bitatee feerroo isin argaa jirtan kana bolokeeta isin argaa jirtan kana bitatee ka'ee ol kaasee dhaabuudhaan moo farankaadhaan namni quraana rabbii jaallattan kun olaa ijoolleen kun ilaa bakkee muka kana jala teessee qaraa jirti aduu keessa bakki isaa eessa warri jettan immoo magaalaa Dirree Dawaa ganda malkaa jabduu qabalee duwwaa tokkoon markazni kun warri Dirree Dawaa jirtanu qaamaan dhaxxaniillee gargaaruu dandeessu. Lakkoofsi bilbilaa yookaan immoo elaa kunoolaa duwwaa 9 39 59 16 isa kanaan bilbiluu dandeessu. Gargaaruu dirqama keenya. Abbaa tamaamirraa kaasee an oolaa wa'ii gurgureetanii oman qabulaa oolaa rimaa wayitu jirti isii gurgureetan gargaara. Isin immoo rabbii jedhaati. Hundi keessan qaraataniitu. Manjalee masgidaatti qaraaneeru. Madarasaa godoo caffee keessatti qaraataniiru. Qaraaneerra hin beekna hundi keessan. Namni qaraane hin jirtan. Ijoollee kana bakkee keessa ol galcha. Namni isa fooqii irraa ijaaruu irratti 150 miliyoona kenna. Godoodhuma wayii qorqorroo bolokkeetaan irra buufamee jennaan ijoollee kuna qaraatu rabbii jedhaati ijoollee. Nan ijjisiisinaan abbaatama. Kayrii qaba. Ijoollee kana argaa jirtu. Tanuudha ijoolleen kun gara nama 200. Bakkeetta aduu keessatti qaraati ijoolleen. Ol galchaa ijoollee kana. Mana wayiitti jara rabbii jedhaa ol galchaa. Warri baatamaamin jaallattan hundi keessan. Kunoo laakkaawuntiin. 10,000 10,000 miti afaantu nama cucaasa. 1,000 47 22 70 27 markazul adnii jedha maqaa akkaawuntiiti baankii daldala Itoophiyaati. Rabbii jedhaa ijoollee gargaara. Homa qabdan hin tuffatiinaati laa. Walitti fidaati gargaaraa ijoollee kana bakkee keessa ol galchaa baatamaam ijoolleen bakkee keessatti qaraa jirti jennaan anna'ee dhufe wallaahi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana baatamaam. Lagaatti gaa ijoollee. Ramadaana meeqa soomne ijoollee? 15. Akkalaawoo. Asirra lawaa kiriin keessa gaa ijoollee waan guddaa isinirraa barbaada. Warri milkaa'uu barbaadan assalaamu alaikum.